darasi jaga santo nani levisan. Yaro mal man ke san kana orga. Am badi biran kab. Badi jala chuko ko badi sa wallahi jala chuko ma amante. Miyon ani fude barsi gadde dalan nijo gongoro dubarti nijo gongoro. Maka rabbi guddaten isin kabe ulama itana biran nabga. Ya ulama duguma wardiya dini taat. Wardiya toida taat. Wardiya ummata taatu. Ulama itana biran nabga. Ummata kana narra aba. Ummata ana bimiyo tana narra dorga. Naganin tim bersisa narra naganin tim. wallahi asuluddin sikimera asuluddin Lam. tokkosi Lama pa. achi balli saya da ummata malta kala Ini nama seperti ini dong berarti hotel. garoni lembal Itu kan agenda itu berarti. Alasan ibu ya dia ni nador saja. Yo dan desan. Akka kalbin dia le natas gabbo. Akka nagan dinis berarti ogibis berarti. Yo dan desan anak bibi kan tuh akka walit sedang. akala Wala kana gala. Ummata kan irraa garam berarti tanjira. خلاص Kodi amantaatiidin in dhaamsa dhaammata. Akka miyyoo tana yeroo gabaabduu keessatti miyyoon tun rabbumaan isin qaba. Rabbii guyyaa qiyaamaatiin isin qaba. Rabbii isin ilmii tana itti amantanii ana barsiiftan. Ana ilma keessan ana barsiiftan kanaan isin qaba ifama ifaaf kutuute. Rabbii ana ilma keessan ilmi barsiiftan kanaan isin qaba. ummata koppiin godhame namoonni orga ani ummata kana narraa dhorga lammaffaa irraata ummata isinuma kabiraati ummanni isinuma akkan miyyoo tana nagaan wal bira dhufnu haala naamijjeessa fi waan dandeessaniin na cinaa dhaabbadha hangana qofan barbaada. kana kuno wallahi dandeessana kana takka afaan keessa qabata Ramadana wali somtan inshallah ustaz. lammaffaa inshallah biyya ni galcha jira ummata sheer tugara namoonni follow isaa qabdan maaltu namoonni bilbila qabdan bilbilaati ka follow isaa qabdan sheer tugara wallahi in galcha fedhaa ragaaliti yoo ka kaayuu dhumata Kaleessa gara islaamummaa erga dhufte waggaa lama ta'a. Waan achi sheer godha mee isin hojii keessa koppiin sheer godha waan achi haaluu fuunillee Diifamallee naa godha dogongora tokkicha hojjette kana rabbi sheekanatti deebii dhufeerra isin immoo badiiteessan turre guddamoo sheer godha mee yoo tanaatiittu turre guddoo jaahilli keenyaa fi shamarran keenyallee ni filaala. Teessan ta'udduu kanatti adda qabdee waan namaaf ergitu kanaafuu ajandaa irratti hin godhanne yaa harmalloo. Haamuma dhugaan jiru wallahi Tokko lammaffaa kabaja wallahi Namni ergate nama 200 fi habuu dhabdanii nama 200 namni ergate. Nabi Muhammadin lammaarree eelu beekee gochuun jechuun dhibba lama dubartii nama kabajaa qabuutu itti dubartii kabajaalee kana kuno namni gowwaan namni xiqqeessu dubartii xiqqeessu nama sheer godha mee sheer godha sheetichi dhufuu qaba hin galchaa fedhaa kun ol biyya ofirra fuudhee jira xiqqeessaa jira. Daansinan isinitti dhaammadhu kan. Isa iblaala. anillee sargii waan sargii ergaaf anillee sargii jechaa jara lamaan waan sargii jaraa natti danda'a Iblaala. Isinin jechuu arbaadeef. wallahi sheer godha Geessanii kalas takaakan wal bira dhaaban maal wal bira dhaaban nin jaaladhas kalas jaalal wanni isin galchee hin qabu. uummatni itti wata isaas bal'attee xiqqaattee asiitee akkana taatee maga dalagee kalas Waan isin galchee hin qabu. Bayaa keessaa deemaa dubartii teessan gororoo keessa jiru nama akka waan kana janda godhatti nu barbaachisa wallahi amma isin silaaman akka waan kana janda godhatti nu barbaachisa ummanni keenya meeqa itti garramaa uummata keenya lafa irraa kaasaa dhagee guuttatu keessaa Gizee tokko mee sagalee maal akka sagalee dhugee gizee tokko sagalee. taatee Ustaz dhiifama. Dhiifama isin dura dubbachuu kiyyaafillee dhiifama guddaa naa godha. Shee ustaz bayaan dubbadhu bonee fuudhuu barbaaddaa miti keessaan na dubbisi anatu sii fida anatu waan maraa sii fida. Wanna takka kana waan jedhe. waliin galtan Wanna takka hin dubbatiniitiin anatu sii fida hanga wanna takka hin dubbatin keessaan na dubbisi
Ana boni yo barbad saati amma ana share itti godhi na beyti Hamza beyta yedin. Okay? Kana ummata walin nam tokko walin isan na dubbisi. namoonni follow qabdan namoonni follow boniyya qabdan itti share godha Yalla share itti godha fida kotta. maal akka yalla share itti godha kalas Nama tokko hunda alkaa fedhaa rakkoo walin abbo nama tokko walin hin dubbatini nama tokko walin hin Yalla kaaqin koome. gaafadhu waan maranatu si. Wallahi, bro. Akka isin galtulle anatu si godha. ulfaadhu wallahi kana kun amma Jettee wanta takka. maallaqaa Mallaqaa sin qarqaaru yaada kiyyaa waan an jedheeni fudhatti anatu biyyatti sii galchisiisa. Kanaa jettee mataa sin dhukkub nam tokko yaanni koo atillee yoo akka kaadii san jettee yaanni kan kee akkam beekna Yaada kiyya fudhatte. yaa beeku toolu bee Yalla ati share itti godhi amma share itti godhi warri follow si qabda share itti godhi. Dhagayi no keessa yaada warra biyya bara amma dhufanii yoo tuula tillee dabalata yoo akka biyya san gochuu deemii qabu itti dawwali waamii deebi eega keessa wal dubbisanii deemii itti dawwali waamii deebi. No share itti godha isin. Hin dhuftu sheeriin. Maaliif sheeka wanna godhataniitiin asitti haala darbe wanna hin jedhu. No, ati fadhu yoo beekta ta'e dhaqii keessanitti dawwalii si barbaadanii ce'in. Xiqqeessuu taatanillee diinillee xiqqeessuu taatan isin lachuuf xiqqeessuu taatan. Hin dubbatina ummata kanaaf wannoo taatanii miidiyaa irratti hin dubbatina. Anatu keessan isinii fixa waan hundeessaa asirratti baatanii naasayina. dubbiin karaa keessaan badde dubbii No. Ni beeyna haga ustaas bayaan itti xaaranillee alii barraa kaasanii akkamitti akka qaraasisaa turanillee hunda isaa quba qaba. Warreen asirra teettaniitiin silaa warri amantaa hin qabne jettaniitiin warri kalee irra dhalattan mucayyoo tan akkana gootan warri dogongorsiisellee isinuma mataa keessan nama biraati miti nama keessaa dhufee miti. Meeshaaleen haa Saawudiiti. Baga wallaalle baga wal arginellee. Carraa sheekaa kenname. wanni godha amma sheeritti godha alleessin taani sheekaa kennee amma sheen yaasoo godhisaa fudha maal jechaa Sheen haa dubbatanii. amma ijoolleen baale dhaamsan isin qabocha ijoolleen baale dhugaa rabbeetti sagalee ummata keenna haa ta'u Siyaadeen nama ganna qaara qoy. hendo ammas arkaana islaamummaadhaa shanan kana keessaa tokko yoo inkaare ni kabaratti deeyna. Arkaana imaanaa keessaa tokko yoo inkaare ni kabaratti deeyna. Warri Muhammad bayaan kabare jettan naas kenna. Arkaana islaamaa keessaan tokko inkaare moo azaaban inkaare moo akhiran inkaare moo hajjin inkaare moo naas kenna. Lammaffaa aqiidaan ummata islaamaadha. Aqiidaan islaamaa aqiidaa shan aqiidaa 10. Arkaan islaamaa shan arkaan imaanaa ja'a shan meeqaan ta'e walitti 11. Arkaan ihsaanaa meeqaan arkaan ihsaanaa tokko leessa lahu maal eenyu nama duchaadha eenyu buziyaati fi kataa arkaan ihsaanaa waliigala aqiidaa 12 jaama. Aqiidaa arkaana aqiidiyoomne arkaanuma islaamaa kanarraa deeme arkaana islaamaa kanarraa tokko yoo nan inkaare naam inkabarat ture. Arkaana islaamaatiin inkaare moo arkaana imaanaatiin inkaare moo sheekaa fi ceebiin hundi sira kormatti Wata galchi hun beeku kun amar namni marti isaa ergateera. bayaan akkasti ni gaafuma tana naaf deebisaa isin hin jaabar. Gaafuma tana naaf deebisa. Garuu kabaja ulamaa'iiti kabaja hayyootaatiif Sheeritti godhaa kunoo ana galchaaf jedhaa irraa waan illee sheeritti godhaa. Wallahi sheer godhaa fi kunoo namni galchuuf argamee jira kalaan namni wal biraan ga'u argamee jira sheeritti godhaa fi. ofitti hin gammadu. Garee zoonii haa ta'u, garee dhiiboo haa ta'u, wallaahi nan fara wallaahi. Wanni nam barsiisuu fi wanni sheekan biyya keessaa lafa keessaa barsiisan Wallahi yoo ta'e sumana naa olii kana ifaa yoo ta'e malee akkuma isaan barsiisan isaan matinoota jalarraa kaasee ilaan gad xumuraatitti nama barsiisurraa nama tokko nama ofii baraturraa nama tokko nama san nama ilmillee Saada gamachuu barbaada. nyaanillee ofitti illee amantummaa qaburraa tokko jechuu barbaade of dhaadii osoo ni fintaan. Ummata majnuuna ummata
والله من كن باي لا نما جبسي زني كنا من كن إسلام مراتشبو نما قدر راتو ماذا جرتي يا إتيم تبدو إسلام ما نمني إسلام ما متى جدي كابو كورو متى والله من باي والله ثم والله ورما خيار رجل ورما خيار إنسان إسلام ما نتوقعتي أكو إنسان نمني كراجرو أورو ما أفان أجلسني بيها أو في عالمة أو في رتبونه والله لا أو في رتبونه أيون كيسان كانوا مثلهم مرانا ما باسل بنديا يا رجال أبي تيجي تيجي أنا ولي نسيب بس nama busina eh أنا أكنا ما تقول harga nama busina ada kalbini ya ane surah namanya kermat ringka yo surah kermat Asti sagadi Davis bale. jadi ya kan wadah muda cara sagal gua jalan mijirti walim bakata tigatnya sagal gua agak sih benas oh ya dua rasa badi syahada isim nakasisu abadan hindan biasa wallahi nakasisu sah wallahi كلام رب العزة والجلال قناني زين كافدا والله ثم والله لا عليكم يا رب شهادة نقدس من أمجلسة طبعا lebih ya mali fa buteres يستنجر نمني إلى أفضل هل يخرج من المله أم لا kana wallahi إسلام مرة إمبا مهم بروفايلا كريستانا كرمة أفضل إسلام مرة نيبا مالذا تيا دين بردا هوريجي kana wallahi wallahi ajam da me pasokan aka wannan ajam da bani akida barada akida mzaitani akida barada akawan kulping jannata arkata santeti islam marana ma basu da barkanduya hi utibati ana ega ilman ha sare inna lillahi takka je gwana kana ga be ga mu singa odura tandor takka jaman nadidan abota an nadisa jidan namna kana gore don tishi no mata ke sa arab soda dajidan kisin kar o lagi moro mata ni kuma soda dan nadisa idan je isin kala dai ba rabbu ma ja'ada aninkum malin isin rabb ballesian kana kuma wallahi soda da nadisa jidan isin kar dai isin jibba oromon bara jaati le na majala kuratu dem malta chekoti chekan islama isin islamun ma biyadun fe sana kana akasi akana isin me akasi isin me akasi ni maka ila wallahi akka dikkootti azaba bitachuu waddan oromoo muslimaa ta'a asirra deemta jecha akka dikkootti haala xiqqoo kanaas bakka jireenya namaa keessaa baha wallahi sheetii kun leelta kasee dhaabatee lafa kanarraa hin balleessu jaamaa rabbiin haadha fi abbaan abaara keessa amma waa hedduullee hin dubbannu ani immoo suuraa ofumaa bin akkas godhee akkas hin jechuu beektaniif hin isinii himaa garuu immoo sila akka keessanii ayyi rabbiin bakuma rabbi wallahi baga rabbiin rabbumate alhamdulillah ayyi rabbiin baga ta'e gooftaan kalqe namaa jedhe raayyaan wallahi baguma rabbiin akka namaa jettaan sila namni qaata wallahi isinii wajjin jiraata ture nam wallahi asan daame kasoo kan keessatti ijoolleen teenya wallahi anaan akka keessaniiti wallahi summa wallahi akkan ciisee buluun qabeeqa wallahi summa wallahi akka keessaniiti أبو ربي سوداء الشيخ الجذبة ربي سوداء ناسين جاء ربي نال سوداء أبوك المشرموطة وانا ربي برن تيسين وانا قنان بدين نانجاز ما لا جلال تريد تجوبة مالي ابن أكران وفي مالي ابن أفا أما نمني قلتو تنجرا جارتي أرقامي شير تقول أنا موني فولو جر لماني قبضن بوني جيتي تلمني فولو قبضن شير تقول أمتا كنو قال لي تقولين قلشا فرارا ربي سنو من سوداء بالله عليكم تا بويارا تا Rabu.
wallahi namni namaa beeku akka miira isaa kana ilaalee hubataa jira. Siin taate malee. Oromoo taate malee jechuun osoo bakka biraa irraa dhalatee maal qaba? Wallahi Oromoo taate. Namni akka jechi kanarra duulee taluma daa'ima jechiisa Oromoo ta'uu san eeban immoo eenyu san duraan bar asiin dura gaafa isiin duuteette uummanni Oromoo iyyee bar feemasni marti mana banatee irratti iyyee fuudhanii bar mana kennaniifi. Kana daa'imman namni irraa dubbatu akkasi jira. Biyya Saawudiitii fammasee martuu asirra taa'ee. Wanni isin irraa godhuu dandeessan tokkollee nu hin jiru isin jechuudha barbaadeeti. Akkas inshallah. Akkasii ulfaadhaa jaalatamummaadha. Warra koomentii wallahi ganaa jirta wallahi warri koomentii. Wallahi kana malee yoo dhiibatanii narra bituutan kataatanii wallahi akkan isin wajjin jiraanne waada isin gara Kana kunoo amantarraa baasu deema. kana malee yoo nadhiisuu baattan waada isin gara kana malee yoo kana nadhiisuu baattan taatan ummata namantu ummata nabiyaa ummata tasgabbii ummata kabaja amantaa ofii eeguudha maasha Allah akka isaanitti amantaa ofii eege